biyya ormaa keessatti bakka yoo dhukkubsatan firri isin hin gaafan yoollee jireenyi isinitti tolu ba yoo rakkina guddaa keessa galtan yoo cinqii guddaa keessa galtan namni isinii gaddu biyya hin jirre yaa ormaata maqaakee waammadde waa'ee cubbuu kootii mataa keessan sin dhukkubee namni buna isinii danfisu bakka dhiphattanii gadditanii namni isin jajjabeessu imimmaan keessan namni isin irraa xaragulli jiraachuu hin danda'u biyya ormaa somaan kadhadhee qaama koo hundumaa sittalaatadhee isu hanga gaabbiis ta'uu yoo barbaade waan kamiyyuu yoo ta'e abbaa keenya kana dubbisuu dandeessu isiniif haloodha jedhee tanaan irra caalaa dabarraa yoo mansidaa gadhee biyya ormaas taa'ee maqaakee waammadee. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii waaqayyo hundumti keessanuun lafa bakka jirtanitti akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii waaqayyo guddaadhaaf haa galatu tarii maaliif hin mallatteessine maqaa abbaa jedhee jechuu dandeessu maqaa waaqayyo waamaan jira yeroo waraabuuf itti garagashee waan waraabuuf harka mirgaatii yoon mallatteessu bitaa fakkeessa waan ta'eef kanaaf anniise egaa ammayyuu ni jenna maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu sada waaqayyo tokkotti amannee kan bullu hundumti keessanuu akkama nagaa jirtu maatii waaqayyo hundumti keessan ijoolleen dubroo maariyaam ijoolleen haadha keenya qulqulleetti akkam jirtu ijoolleen tawaahiduu kabajamtoonni jaalatamtoonni kan filatamtanii tawaahiduudhaan eeggamtanii mooraa tawaahidoo keessatti kan walitti qabamtan hundumti keessanuu nageenyi waaqayyo araarri isaa bakka jirtanitti dhiifamni isaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu jenneerra kun isaan beetuubiidha warri yeroo jalqabaatiif irra dhuftan baga nagaan dhuftanii kunoo seenaa manni keenya hedduudha waan dhabdan hin qabdanii galaatii ilaalaa waan barnoota barbaaddan irratti ni jira sagalee waaqayyo baradhaa isiniin jenna miseensonni keenya immoo baga nagaan dhuftanii ni isiniin jechuu osoo hin taane kunoo dhufneerra anaa dhufuun jedhaan simadhaa isiniin jenna nuti maatiidha waan ta'eef jecha Kiristoos fakkeenya yeroo barsiisu maal jedhe seetan mucaa badee wangeela Luqaas irratti illee ni jira mucaan badee tokko obbolaa lamaan keessaa mucaan tokko badee abbaan ni gadda ture mucaan isaa waan badeef jecha abbaa kun irraa kaasee wajjin hin jiraadhu qabeenya koo naahirii qabeenya dirshaa koo mana ga'ee koo naahirii nan deema yeroodhaan jecha deemee erga rakkatee qarshii isaa fidee gara abbaa isaatti yeroo deebi'u abbaan ni gammadee mucaan isaa deebuu isaatiif maal taasisee waamicha waamee dikkisii daggasee nama nyaachisee mucaan kun ni badee ture deebi'eera jedhe jecha kanaaf mucaan obboleessaa immoo itti gaddee ture jedha yaa mucaa koo ati duraanuu kan kooti maaliif gadditaa Anko kan ta'e hundiyyuu kan keeti kanaafiyyuu ati durayyuu kan kooti obboleessa keeti kan badee dhufe jedhee itti dubbate jecha maal jechuu barbaadeni miseensonni keenya hundumti keessanuu isin ankooti warri as keessartan kanaafiyyuu baga nagaan dhuftan siniin hin jedhu jechuu barbaadeni isin durayyuu jirtu waan ta'eef gara dhimma kootiin seenaa egaa guyyaa har'aa kanan isinitti dubbachuu dhufe subscribe akka gootaniif ajajameerasi kana malee immoo dirqama gombaa jedheen jechaadha abbaa keenya luba ayyalaa jedhamu kan isaan jiraatan as naannoo Finfinnee magaalaa Hoolotaati jechaadha kan isaan tajaajilanis achumatti ejersa lafoo aanaa ejersa lafoo kan jedhamutti barreessaa olaanaa fi to'ataa herreegaa aanaa mana lubummaa yookaan hagara sibkatichatti jechaadha waradaa biiteknet kan jedhamu mana amantaa keenya haala gaariidhaan tajaajilaa jiru jechaadha abbaan keenya tajaajila sagantaa irratti akka sagantaadhaanis wangeela ni barsiisu afaan lamaaniin biyya garagaraa irra deemanii cuuphaadhaan wangeelaan faarfannaadhaan nu tajaajilu jechaadha faarfannaa VCD isaaniis illee asirratti isiniif gadhiiseen ture abbaan keenya kun warroonni beektan suurri isaanii kana fakkaata jechaadha egaan wangeeltuu kan jedhudha description box keessatti linki isaanii siniin kaaha linki isaanii siniifan kaaha hundumtu keessaniyyuu linki isaanii kana tuquudhaan kana malee wangeeltuuf jettanii barreessitaniis immoo subscribe akka gootan wangeeltuuf kan jedhu hedduu isaa jira kan shakkitootaas jira waan ta'eef loogoo isaatiin jechaadha loogoon abbaa keenya isa kanadha waan ta'eef loogoo kanaan
seentanii akka subscribe gootan hundumti keessan maatii waaqayyo warroonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessaniyyuu otoo subscribe hin godhin akkam baanii maqaa waaqayyooti ijoollee koo warroota na hordofanitti akkasin hordofaniif subscribe akkasin godhan ittan sinii hima jedheeni gaana nana safarsiistan jedheen abdiin qaba irra caalamuu barnoota isaanii anillee isaan jala taa'ee barachaan jira malee ni barsiisaa miti namoonni hedduun barsiisaa akkam jirtu naan jettu garuu dhiifama wajjin ani barsiisaa tunaan jechuu baatanii natti tola anis baratuma akka keessanitti malee barsiisaa miti ani jechaa kanaaf abbaa keenya kana jala taa'ee barachuu nama danda'udha malee isaan irraa nama barsiisus miti kana malee immoo isaan wajjin immoo yeroo dhiyootti waan marii guddaa mari'anna YouTube kanaani gara keessanitti dabarsinu jechaadha abbaa keenya kana biyya ormaa warroonni jirtan kun warroonni biyya ormaatti dhiphattanii rakkattanii cannaqamtan kun abbaa keenya kana haasofsiisuu dandeessu akka carraatee abbaan keenya WhatsAppis imoos Telegramis ni fayyadamu akka barbaadanitti abbaa keenya kana haasa'uu dandeessu isaan akka abboota tokko dhiifama naa godha abboonni tokko baay'ee kan nama gaddisiisan jiru kan jireenya namaatti illee haasa'an jiru kan nama tuffatan jiru kan namatti hin dubbanne jiru isinuu arguu dandeessu isaan kun garuu gadi deebi'anii kabaja isaanii dhiisanii bakka gadi deebi'anii nama faana haasa'anii jireenya keessatti rakkina jiru hiikuu barbaadu waan ta'eef waan sin dhiphisu akka gaabbiis ta'uu yoo barbaade waan kamiyyuu yoo ta'e abbaa keenya kana dubbisuu dandeessu isiniif faloodha jedhee tanaan irra caalaa karaa keessaas illee namoonni na dubbistan jirtu maaloo akkana kanatti dhiphannee abboota argachuu dandeenya kan jettan kanaan wal isin quunnamsiis illee jira kanaaf iyyuu adaraan isiniin jedha abbaa keenya kana irra caala barnoota isaanii akka dhaggeeffattan karaa keessaa haasofsiisachuu dandeessu wantoota isin dhiphisaa jiru har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeknu isin biyya ormaa jirtu biyya ormaa keessatti waan isin quunnamu hin beektanii nuti illee biyya keessa jirra biyya ormaa keessatti bakka yoo dhukkubsatan firri isin hin gaafan yoollee jireenyi isinitti tolu ba yoo rakkina guddaa keessa galtan yoo cinqii guddaa keessa galtan namni isinii gaddu biyya hin jirre jirtu mataa isin dhukkubee daamaa kasii kan isiniif kutu garaa keessan isin dhukkubeellee namni qoricha garaa isiniif kennu kanaaf iyyuu wantoota jireenya keessan keessatti isin dhiphisullee abbaa keenya kana gaafachuu dandeessu jedhee tanan irra caalaa kanaaf maatii waaqayyoo hundumti keessan ijoolleen haadha keenya dubroo maariyaam abbaa keenya luba ayyalaa dubbistanii isaan faana tajaajila isaaniis duuba isaanii teessanii kana yeroo jedhu immoo isaan hordofu jechaadha isaan hordoftanii barnoota isaanii akka barattan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha hundumti keessan iyyuu ammuma kana akkuma viidiyoo kana laaltanii leenkii isaa isinii kaaheera barreeffamni isaas isinii fankaa barreeffama isaas sambooda isaanuu haala jiru hunda isiniif himuu isin barsiisu waa'ee gaabbii isin barsiisu waa'ee jireenyaa isin barsiisu haala kamiin akka jiraachuu qabdan isin barsiisu waan baay'ee isin barsiisu waan ta'eef isaan faana akka haasoftan isiniin jedha egaan maatii waaqayyoo irra deebi'een nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha irra caalatti immoo isin nuti ijoolleen tawaahidoo wantoota nu dhiphisu wantoota nu cinqu kadhannaadhaan ni dabarsinaa waan hundumarrayyuu kadhadhaa waaqayyo hunduma keenya faana ta'u biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa godhu abboota keenya nuuf haa eegu amantaa keenyas dabalatee warroota rakkatan dhiphina isaanii keessaa isaan haa baasuun jedha irra deebi'ee nageenyi isiniif haa baay'atu araarsummaan dubroo isin faana haa ta'u nagaa ta'a akkan irraanfanne subscribe godhaa description keessa isinii barreessee jira isiniin barreessa jechaadha yoo description box keessa warri seenuu hin dandeenye immoo Wangel Tube jettanii Amaariffaanis Oromiffaanis barreeffameera isa akka subscribe gootan logo isaa isiniifan kenna waan ta'eef jechaadha nagaa ta'a waaqayyo hunduma keenya faana ta'u